maaliif jennaan Oromoon gizee hedduu waa'uma jaarsaaf jaartii kana walalan gaafa tokkos wayiitu bahee jee walala wayiitu dhufee jee walala ara bismillah በጣም ni heddummaatee isin galee kanaafuu kun akka nama tokkotti gorsadhaan gorsaa namni anqoon beeku wal gorsa anqoon beeku walitti hima maybe kanallee fuutanii dubbii keessaa haisaniitu toltee keessaa luqqistanii ajandaa godhachuu dandeessanii maakiin immoo nama ajandaa sodaatu miti hin beektan lamarralee sadirra na arrabsitanii ajandaa ta'ee gizee hedduu ajandaa ta'ee hin beekan gizee hedduu takka qofa osoo hin ta'in gizee hedduu hin beek tiktookiin kiyyoo gubate ajandaa xiqqishoo rifeensi kiyyoo asii hin beek ajandaa waan ajandaan hin taane irraa hin jiru ani sodaadhu garuu maalii hin dabbiraadha bakka dhiisaa waan akkanaa. والله إن دبر نتي نما قد على نمني تكان نجور بيانا ما به هندي قد على أنك نمني بشان كتامره براغيسة بلا في دبو دندي بيانا ما رفتي هندي نما قد على جولين هنجرتو جولين هذا برد تفتي بيجتي نمني قد جريني وفي ديسي جريني نما يو هاسومو بريدانتو ربي نيلين هنجالتو نما جالتو جدو يو سينتن والله وبالله اور كان نما جالت جدو سينون نما ول جالت جدو سينون بر شريان تنيا بر جار صاحب جارتي جدو خجيبا ولت ارارساني جتي بر خجيبانو ور جار صاحب جارتي ولت ارارستا بر اوكي نما جالت انكان ادباسو في ياي جدو توفو كن اكاسي تنتا اكاسي ابو تانا تاكنا ابو كن كاكنا كن سينتو تن سينتا دجو ميتلان وان بورو سرتي انت والله بورو سنرتي تا تكين الموجي سنرتا غافسن ني عادة توي غافسن بر انا اكس غوديت ماكي مان نجت جادو بيتنا والله قالتو ما انا اجي فتنيف ان انت چالستن اني سيكو بيننا جايبارن توريبر سينا مقابسو جايبارن توري قابسو جايبارن توري چومالچو أردم أرجون جتا دايما جتا لأن جتا بياينة ما أركامي وان عينة هاي مارسة مركادي تدفع جيان مو جويا مركا كبجو جراني جزيل لا دوبي وان برات سو بريدا ميتي كاسيتي وان دندو إسنتي ميت نجرا just رايله دوبچون بربادو كرو نما ميلينا لما نور دفتني نما ميلي هردفتة ميلينا لما بتوقع تكن كبار الحمد لله so ميديا هنا وان فيدم وان ده نقول جنين إسنا كرو جست كتك namni nu hordofu kun gizee waa balleessu nutti hin tolu saniif isinitti himna akka hordoftoota keenya taatanitti akka nama waggaa dheeraa waliin jiru tokkotti waan sirrii hin taane walitti himuu qabna waan ta'eef isinitti hime karaa biratti mul'atina. Kuni koomenti barreessite Leenu waayee isin dhaggeeffataa jirraa bar ajandaan kun turee jirana fakkaatemi. quban qabu bareedinaan naatini waan quba qaban waan jaamu tokko jirani beeta warri sooddaa maal jedha የራሷ ድስት እያረረ የሰው ድስት ታማስላለች ጃ ነሞ ሶ ዲስቲን ኢሳቺ ጉበቱ ዲስቲ ነማ ኮኮርሰ ቤቴ jireenya fi abbaatu beekata akka beekutti oofachuu ni danda'a marqaan waan kabajaa qabu waan aadaa oromoo keessa jiru asirratti baasanii takka lama waa waliin jaanii miti so cufanii tuma bira kutu wayya isaanis walaataa siisu rabbiin ummata walitti jiru kanas walaataa isure rabbiin yoo waliin taasisneetti Taanzaaniyaa irratti takkiin Burundi irra wal yaamanii tistii guddoodhaan takkiin ottee guddoodhaan marqamee no Taanzaaniyaa irratti takkiin immoo bika wayii irratti wal yaamanii marqaan guddatti marqamee hin nyaanna dhayne. Namu marqaa hin nyaata garuu akkatti ajandaa godhamuu qabu marqaa qabdi. Haa marqaan dhayne nyaannaati bullo. Nama kobalisa wallahi. Ajandaa dhabe bar namni ajandaa dhabeeti kan ajandaa godhate ajandaa haala shuree way haala shureere miskoolii tantee dhugaa rabbi arkeen siifin deebisa jee haala shureetiyya
yaa habiibtii tiyya yaa bareeddu teenya yaa goorsituu teenya natti aartee yoo jiraatte dhiifama wallaahi bar haati shureetu bar laan haasawa mi'aawa kanaa sooti anchi bennaatish. Makki amma aariin harka balleessuudhaaf akkana haasoftaami. Wallaahi yaa haadha shuree yaa bareeddu qashtii teenya wallaahi hin beeyta akkanatti si kabajullee garuu miskoolii tanteellee kijiballee hin fedhu an kijibu wallaahi arkeen jira garuu siifin deebisa jeen irraanfadhe soorii dhiifama si gaafadha uummata irratti wallaahi. Dhiifama irraa fi guyyaa wal jala geette yoo. Miidiyaa irratti illee viidiyoo minaamin akkana dalaydan barbaadeeti wanti miskoola godhuuf yeroo kana ni beekaa. Wanti guddaa irraa gammanu tokko yoo jiraate yeroo abbaan manaa nama bira jiru miidiyaa irraa ol galanii isa laaluun mana ofii keessa laaluun sirraa gammadaa maashaallaadha. Garuu nama miidiyaati dhimmi miidiyaallee sidhiisu waan taateef sirratti bilbilaa dhiifama atinuu bakka sanitti sa'aatii ati kaatu sa'aatii ati raftu hin beeku waan taateef ammaan uummata jirullee viidiyoo. Haye gaaf tokko saa halkanati sa'aan beeytanatti fakkaatamii saa biyya teenya. Ani sa'aati moonni sa'aatii sila munki sa'aatii kana ka innu jeetuman oofaa bar. Rabbi na dhiisu. Hayyaatu. Shreediyaa mangistiidha bara. Amalee deebiyoon. Gaaf tokko leeyilii bilbiltee malee harka walgita. My God. Hi. Wini basak. Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru yoom isa guyyaan 27 mi? Ara makkee guyyaa meeqa naan jettu wallaahi guyyaa lama qofata. No. Awwaan ta'u wallaahi isinu wallaahi guyyaa lama qofata. Bakka wanti goona kaamma. Guyyaa lamaa qofee hafe guyyaa boorumti walgahii xiqqoo goonati mana keeyyatti takki mana keetitti wayya walgahii goona manni keenya akka mooqa joofu. Amma bara walallee beellama akkasii ol jidduu qabna yoo kontaaktiin waan onni jiruufi osoma wanti sunillee jiru beeku xiqqishu osoo onni jette jedheeti yaade borsaatii kami xayyib borsaatii akkanaa Diddamii qoy arra guyyaan 24 bar 27 qabdami. 24 bariisaa yaani kutti seenee miree shanumaa jennume. Ayyee already saa 12 booda saa guyyaa 25 ta'a. So guyyaa 25 guyyaa 25 sunte guyyaa 26 ta'uu qaba. Namni hundinuu faamiliin tiyya hundi profaayilaa godhatu beeysa kunu ammarraa eegala faamilii. Ni jirtanii anillee riipoosti godha ammarraa eegala just nu caalala warri oobisu ijoollee faamilii tana ni beektaa hedduu oobisanii. Hundi keessanuu profaayila godha beeysa godha. Ammarraa isin wanti jeetin jira jaalalaan isin ajajanii beeytanii aangoo qabaadheeti miti bafiqir no maazaachuu kana beekuun isinirra jiraata. Jaalalaan hundi keessanuu sa'a tanarraa eegalaati haadha shuree beeysa godhaa fi beeysa ni beeytan akka itti akka namaa bartan akka itti idiit gootan isinuu hin beeytan isiniif dhiiseetin jira. Anillee waan irra jiraatu hin godhaa. Guyyaa 26 goonu mana keetitti hunda isaanii feemasoota hunda yaameen dhufa. Alaas feemasoota hunda naawaame guyyaa 26 hin ta'a. Nama naan danda'u ni yaama nama naan yaamuu danda'u hunda yaamee achirratti argamna. Mana keetirratti manni keetis oowwee waa'ee geemii keetirraa illee guyyaa san haasawaa oollee guyyaa itti aanummoo ati geemii taphatta. Akkas naa wayyaan anamma namichaan kaleessa modheengadda anaa adda taa'u natti ol seedee tasagaajjee shaal naan jee anumatti ol seene. Qoy hasseet dhuftee jirti kottu seene. Mee ergite hasseet. Maal kolfita yaa Invite goote moo maal goote ni ergite gasii ergatte moo maal galcha warra gaste ergate faamilii yoo jiraatan. Maayyee maal jette profaayila godhadha ammarraa eegalaati haati shuree ni beeytanii hedduu nama jaaladhu keessaa isii nama tokkodha. Gaafa asirratti namni hundi wallalee nama hunda osoo ganda tokkotti hin dhaabbatiin gamanas ta'in gamana hin ta'in jidduu dhaabbattee nama hunda ni beeytanii afaan isii mi'aawasaniin jechoota isii mi'aawasaniin uummata kana hunda tasgabbeessuu dandeessiidha. Nama hedduu nama cimtuudha haadha shuree jechuun.
gattaa sirrii miti jettee akka aadaa keenya ka dursanitti nama gorsiti. So isii bira hafuun immoo hin ta'u waan taamuu hin qabne hundi keenya guyyaa sanaadha shuree bira dhayne mana isii oobisuu geemii isii waan qabnu kan nu qabnaa fi akka jarri mootu godhuu hin qabnu kun salphina. Hundi keessanuu piroofaayila gurradha. Maal itti shuree? Taate wallaahi wanni jedhamuu qabullee akkanuma. Guyyaa ofii namni waa dubbachuu hin danda'u beektaa namni namarraa dubbate malee. Rakkoon hin jirnu ittiin dubbanna bakka guyyaa 26 naa bilbilii akkamitti akka goonu waliin dubbannaa jechuudha. Bor malee iftaa sii bilbila yaani. Iftaan galgala seenna. Galgala isin biraa sa'aatii meeqame? Sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti tanuma Itoophiyaatti qabadhooti 4. Falaas rakkoon qabu. Saa ijoollee mana madaamiifis mijaa'u saa sanii beekte saa namni hundi geemii itti taphatu beekte? Eeywa. Rakkoon qabu ulfaadhaa galatoomaa hi warroonni fooloo narraa hin qabne fooloo na tolcha ashan guyyaa sanii akka wanni isinii dhufuu fi uummanni achiisanii qophaa'ee geemii. Ni beektaa dhashuree maaltu jira ni beektaa ammaati wanti godhuu qabdu namni hundi si bira dhaabbachuu qaba. Oromoon hundaati kana hundaafuu himaa jirra gan ijoollee giiftarootatti illee himadhu namni ni dhufa baay'isawee namni nama laalu namni waa laalu numa fedhaa bara hundi nama dhufa namni guyyaan beeknetti illee guyyaan hin dhageessisna rakkoon hin jiru namni hundi hin dhagaa nuti dubbannaan namni hundi gisee dubbatu faamiliinis gisee viidiyoo waraabanii poost godhan namni hundi hin dhagaa garuu namatti illee himadhu ati. Inshallah. Numan hima yoo. Himachuun abbarraa toltii nuti galuu waan dandeenyu guyyaa 26 nurra dhiisii nuti guyyaa 26 geemisiiti miti gaayis walgahii qabna walgahii jechuun namni hundinuu haadha shuree hafuu akka hin qabne marii goona jechuudha. Marii geemiin isii akkamitti akka taphatamuu qabu isiin waan hin beekneef guyyaa san nu himte marii goona guyyaa 26 guyyaa 27 ammoo geemii taphatti. Akkasi. Ulfaadhu galatoomii kanuma barbaannaa yoo faamiliin makkiillee warroonni jirtanii warroonni duraan walirraa fooloo qabnu kanarraa fooloo hin qabne illee fooloo tolchaati. Saniifuu jechuudha. Faamilii tiyya ni gooti dhiisi an faamilii tiyya wallaahi hedduu uummata abshaala uummata nama jaalatudha ni beektaa hundi isaanii amma ilaalta gisee baate an riipoosti siif godhaa ilaalta hundi isaanii ni beeksisanii beeksisa godhaa qawxii godhaa gaayis akka keenyaa sanitti. Rabshaa godhaa miidiyaa kana rabshaa godhuu hin dandeessanii hundi keessanuu waraanni kiyyaa dhangalaa'uu qabdan bannee jirra waraana nagiyaa waraana jaalalaa qabna beektee nuti yaada shiree. Bannaa waraana kan keenya ajajuu qabda yoo har'aadha shuree fayyadanii waraanni kan keellee ankoomii irratti kaasa. Mee waraanni kiyya lakkoomsa tokko barreessaa waraanni jaalalaa jechuudha ha jaalalaan. Waa hunda godhuu hiikuu dandeenyu lakkoomsa tokko barreessaa haadha shureedhaan takkiin lakkoomsa tokko miti haadha shuree siif jirra qofa ja'a. Jirra ja'a qofa isiin haalaaltu. Maashaallah. Gaarii suuraa keetiif qaibsaa qoli irkatu ol yaa'aa raayyuu. Amma namni kun hundinuu piroofaayila siif godhaa ka giiftii siif kennullee ni jira as keessa ijoolleen giiftaraatiillee ni jirti leevilii qabaachuu baatanillee giiftii. Nama bituu danda'anitti giiftillee si bituu danda'an nama hedduudha baay'isawee hin jiranii humaa yaadiin. Amma ijoollee maakii tana giiftiin kan itti faajaanitti uffatan ijoollee maakii namni akka isaanii giiftii naa kan hin jiru gaafa geemi xiyyaa baay'isawee jechuun number 1 turan. Daarektii ijoollee namni hedduun jechuudha iluufaallee jedhanii jiran gaafsanii namni galatoofachuu qabda faamilii billaachaati jedhanii dhugaa makkii bichaadhaa miti nullee hedduu isinitti gammannee hedduu isiniin boonnee jirra. Isirrallee tartanii akka namoota hedduu bira dhaabbatanillee abdii qabna hedduu takka isin jaalanne asin kabanya maashaallah isinirraa jedhee jira bakka sanitti. Yaa uummata gargaarsa Oromoo yoo rakkatteillee rakkoo wallahi gargaarsa hunda irrattillee ijoollee hirmaattudha. Haadha shureetiif illee akkasumatti siif jirra ati intala Oromoo kutaa 11ti. Nama gandummaa qabus miti haati shuree akka harkitanitti gisee hedduu namni gaafa ollaleefaa dhiisaa gaarii miti jettee loltii gisee hunda hin beektanii. Nama jechuun haasawuun isiitillee kara nagiyaa yoo lola jiraatteillee lolaaf kaateillee walla ablee qabattee gaafa nama tumuu deemtullee haati shuree gaafa